Ulfinana dufe ergaman waqako Ota sodaatan maddini buufata gargaarsa sabasaa Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Yeroon abdii kutee yaaddoon qabame qoromsa addunyaanii gaafa marfame eeyyama Waaqayyoo raawwachuuf inni ajajame Gabri'eel naga'ee samiirraa ergame Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Maqaan Waaqa kootii simboo kabajasaa misiraachuu himaa akkuma kaleessaa mana kootii seenee dhufe innis kadhaa kootii na jajjabeesseera gaafa gadda kootii Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Waaqummaa gooftaadhaa warra sodaataniif ergamaa isaa ergaaf akka isaan eeganiif qorumsa seexanni qopheesse gidiraa cubbuutti na eegaa Gabri'eel badiisa lubbuutti Ulfinana dufe ergaman waqako Ulfinana dufe ergaman goftako Nagar gari radabate guyarako Nagar gari radabate guyarako Jaajilaan gooftaa abidda uffannisaa kan hin jijjiiramne yoomuu ejjennoonsaa ergamaa ifaatti Gabri'eel
gargaareera dhaabbatee guyyaa rakkoo ulfinaan naa dhufee ergamaan Waaqa koo ulfinaan naa dhufee ergamaan Gooftaa koo na gargaareera dhaabbatee guyyaa rakkoo na gargaareera dhaabbatee guyyaa rakkoo. የታየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርዎ ወታእምሮ ከመ ኄር sodaatan maaddini buufata gargaarsa sabasaaf ni dhaabbata dhiigni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa namoota sodaatan maaddini buufata gargaarsa sabasaaf ni dhaabbata inni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa. Homaan diinota duraan dhaabbatu humna hin qabu isa hin morkatu galaana kutee maatii isaa ceesisa ija diinota isaan irraa cabsa namoota sodaatan maaddini buufata gargaarsa sabasaaf ni dhaabbata inni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa. Abaarsa balaa humna dhaabsisa lapheessa cabsee isaan eebbisiisa kan eeggataniif ni eegumsisa warreen sodaachisan humna sannaasisa namoota sodaatan maaddini buufata gargaarsa sabasaaf ni dhaabbata inni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa.
Seeraan dorfamnee sodaan hin jiru afaan leencotaa yaada keenyaan yeroo Mikaa'el guddaadha inni nu tiksa badii nu oolche orma dinqisiisa namoota sodaatan maaddin buufata gargaarsa saba isaaf ni dhaabbata inni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa. Phexros hidhamee sodaadhaan ciise eeggamsa Heroodis hunduma isaa obsee Mikaa'el gahee hirriba dammaqsee hidhaa shibichaa harka isaarraa buusee namoota sodaatan maaddin buufata gargaarsa saba isaaf ni dhaabbata inni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa namoota sodaatan maaddin buufata gargaarsa saba isaaf ni dhaabbata inni maqaa isaa eenyu akka Waaqaa Mikaa'el ergamaan dukkanicha saaqaa. ayyaana kan guutamte dubara keessa dhagaate Maariyaam kan eebbifamte